Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaadee qabadeen isiniif dhiyaadheen jira. Egaa faayidaa walqunnamtii saalaa namni hunduu ni beeka jedheen abdii qaba. Mana diigame ijaaruuf jaalala qabbanaa'e ho'isuuf walqunnamtiin saalaa mi'aawaa ta'e barbaachisaa fi murteessaadha. Egaa sagantaa keenya kan har'aa irratti waa'ee shamarran yeroo walqunnamtii saalaa godhan maaliif fincaa'u akkasuma akkuma dhiirota dhangala'oo ni jigsuu dhangala'oo adii ta'e waan isparmii fakkaatu ni jigsuu sababiin isaa maalirraa uumamaa wanti kunniin maalidha kan jedhu kan ilaallu ta'a. Subscribe gochuun maatii nuuf tahaa jecha gara sagantichaatti dabarraa irraa baradhaa itti dhiyaadha. Egaa wanti kun isin mudatuu danda'a nama dhibba keessaa nama tokko yookaan nama irratti mudatuu danda'a. Namootni hubannoo waan kanaa qabdan ni jirtu. Garuu wanti kun maali kan jedhu yeroo ilaallu wanti kun dhiirota irratti hin mudatu, shamarran irratti qofa mul'achuu danda'a. Kuni kan uumamu yeroo isheen fedhii ajaa'ibaa keessa jirtu qofa mudachuu danda'a. Kana malee wanti kun yeroo hunda fedhii keessa osoo isheen hin jiraatin kan mudatu yoo ta'e rakkoo fayyaa waan ta'uu danda'uuf gara mana yaalaa deemuun yaalamuu ni dandeessu. Garuu yeroo isheen walqunnamtii saalaa irra jirtu irratti wanti kun mudachuun fayya qabeessa. Kuni kan uumamuu danda'u shamarreen takka bishaan gahaa ta'e eega dhugdee booda walqunnamtii saalaa yeroo gootutti afuuffeen fincaanii bishaan kana hammachuu waan dadhabuuf bishaan san gadhiisuu danda'a. Yeroo kun ta'u fincaan sun qinxirii ishee tumuudhaan waan darbuuf baay'ee ishee gammachiisuu fi hanga isheen of wallaaltu godhuu danda'a. Miira mi'aawaa keessa seenuu dandeessi. Yeroo kun ta'utti qinxirii ishee tuttuquu fi rirriguun fedhii ishee akka sirriitti fixattu godhuu ni dandeessu. Kana malees wanti kun yookiin shamarreen takka akka isheen jigsitu godhuun baay'ee dhiirota hedduu irratti hojii manaati. Parsantiin 50 ol dhiironnis shamarranis wanni kun akka uumamu gonkumaa hin beekanii. Kuni waan ajaa'ibaa. Shamarreen takka akkuma dhiirri fedhii yeroo fixatutti akka dhangalaasutti shamarreen takkas yeroo fedhii ajaa'ibaa keessa seentutti yookiin fedhii shan fixattutti akka isheen dhangalaastu namni hedduun hin beeku. Garuu shamarreen takka yeroo walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gootuu fi yaanjatee darrasa akka amaarra jettutti wanti onnee ishee fedhiin onnee ishee yeroo guutuufitti ni fixxi yookiin ni dhangalaasti. Kana godhuuf immoo barnoota ani isiniif kennu takka takkaan dhageeffachuu fi jala deemuun barbaachisaadha. Viidiyoon tokko akka isin hin dabrine maaliif wantoota ana irratti isiniif qopheessu kitaabota adda addaa irraa dubbisuuf barnoota kanarrattis barnoota hin qaba. Kanaaf riisarchiilee garaagaraa irraa waan ani isiniif fiduudha. Kanaafuu shamarree takka yoo dandeesse torbaanitti gizee tokko yoo kan hin dandeenye ta'e ji'a tokko keessatti yeroo tokko fichiisuu qabda. Yoo kana hin dandeenye ta'e hoggaatti yeroo takka shamarreen takka waan kana arguu qabdi. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Shamarreen takka jiruu ishee keessatti waan kana osoo hin argin kan dabartu addunyaa kanarraa yoo ta'e
shamarreen sun mi'aa walqunnamtii saalaa osoo hin argin addunyaarraa dabarte jechuu ni dandeessu jedha riisarchiin tokko akka mul'isutti. Kanaaf shamarreen takka jiruu ishee keessatti xiqqaatu inni dhuma shamarreen takka jiruu ishee keessatti yeroo tokko waan kana arguu qabdi. Waan kana yoo kan argitu ta'e shamarreen takka gammachuu ajaa'ibatu itti dhagayama. Dhukkubbii mataa akkasuma cinqati isa jedhan stressii akkasuma yaaddoo adda addaa hedduu irraa hir'isa. Gammachuu fi umrii akka isheen dheerattus ishee godha. Kanaaf shamarreen takka jiruu ishee keessatti irra deddeebiin waan kana arguu qabdi. Kana godhuuf immoo eroojenas bakka jedhaman dhiirri tokko waan asitti isinii yookaan shamarreen takka waan asirratti isinii barsiisu kana yookaan dalagatti jijjiirtan ta'e waan kana akka isin argitan parsantii 100 shuur ta'e isiniif himuu danda'a. Waan kana irraa baratuun jiruu xiqqaate jiruu keessan keessatti jaallatee yookaan haadha manaa kee yeroo tokko ficcisiisuun barbaachisaadha. Yeroo takka yookaan fixxu ta'e immoo isheenis shamarri tokko yeroo walqunnamtii saalaa godhanitti fedhiin kun itti dhufuu mala yookiin wanti ishee keessaa utaalu kun maalni wanti kun akka ficcaanitti usee hin dhangala'u akka dhangala'u akka bishaan jigeetti usee hin jigu humna qaba. Hin utaala akka siriinjii marfee keessaa bahutti bishaan marfee keessaa bahutti utaalee qaama saalaa ishee keessaa baha. Yeroo kana godhutti qenxirii ishee tumaa baha. Yeroo kanatti fedhii hin jirrettu itti dhaga'ama. Kana godhuuf immoo akkuma reefusneen jedhe jispaatii ishee argachuun qenxirii ishee keessa harka keessan seentimeetira takka keessa ol seensisuun qaama saalaa ishee rirriguun waan akka shaakaaraa waan tokkotu jira. Waan san tuttuquun qaama saalaa ishee keessa seentanii gara gubbaatiin xiqquma harka keessan ol seensisanii gara gubbaatiin bakka argamu jira. Bakka san rirriguudhaan fiixee harma ishee akkasuma teessoo ishee dhungachuudhaan gurra ishee akkasuma morma ishee jala dhungachuudhaan kana yeroo biraa bal'inaan isinitti dhufa. Kana godhuudhaan ishee ficcisiisuu dandeessu. Shamarri tokko ni fixxi jettanii gaaffii ishee isin yeroo darbe isin na gaafattaniif viidiyoo kana dalagaa jira. Ni fixatti shamarreen takka akkuma dhiiraatti yookaan dhiira caala ni jiksiti. Normaalii wanti kun fayyaa qabeessa. Darbee garuu dhibee ta'uu danda'a. Innis infekshinii afuuffee fincaanii wajjin wal qabatu ta'uu danda'a. Kana akkamitti adda baafachuu dandeessu? Shamarreen takka fincaan qabachuu kan hin dandeenyee fi miira walqunnamtii saalaan ala fincaan ofii qabachuu kan hin dandeenye yoo taate rakkoo afuuffee fincaanii waan ta'uu danda'uuf gara mana yaalaa deemuun yaalamuu dandeessu. Egaa ka walqunnamtii saalaa booda shamarran ni jigsu kan jedhu yeroo laallu qorannoon garaagaraa akka agarsiisutti baayookeemikaalii dhangala'oo dhiiraa wajji wal fakkaatuu danda'a. Dhangala'oo akka lamaattu jira jechuudha. Tokko kan akka fincaaniitti kan jirudha yookaan immoo adiin dhangala'oo dhiiraa wajjin ispermii dhiiraa wajjin wal fakkaatu xiqqoo furdinas qabu adiin qaama saalaa ishee keessaa bahuu danda'a. Kunis miira ajaa'ibaa fi gammachuu ajaa'ibaa irra yookaan taatu taate kana arguu dandeetti. Kana yookaan immoo akkuma reefu isiniin jedhe waan akka fincaanii tokko of keessaa baasuu dandeessi, dhangalaasuu dandeessi. Kuni wanti ishee dhangalaastu kun dhandhamas hin qabu yookiin fooliis hin qabu akkuma bishaaniiti. Kuni shamarran hedduu irratti mul'atu akkasumas argamuu danda'a. Walqunnamtii saalaa dura sirritti wal tuttuquu fi qenxirii ishee sirritti istimuleet yoo tahe qofa miira mi'aawaa kana argachuu dandeessi. Akkasuma spaatii ishee sirritti argachuu
yoo kan dandeessan ta'e gammachuu ajaa'ibaa irra ishee geessuu dandeessu. Egaa ka ficcaan kun fedhii ishee malee dhiibbaa fedhiitiin kan bahuu fi rakkoo afuuffee fincaaniin ala kan ta'u yoo ta'e shamarreen takka jiruu akka reefu isiniin jedhetti jiruu ishee keessatti maaliif jiruu isheetti yookaan ji'atti torbaanitti yeroo tokko yoo xiqqaate yeroo tokko arguun barbaachisaadha. Akkuma reefu isiniin jedhe gosa lamatu jira. Gosni tokkoffaan kan har'a isinitti hime kan ficcaan fakkaatuu fi dhamdhamas tahee hafuura hin qabu utaalee ishee keessaa baha. Inni lammataa immoo xiqqoo furdina kan qabuu fi gosaanis dhiiratti kan dhiyaatudha. Isa lammataa san yeroo itti aanutti viidiyoo itti aanutti qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a. Maalinni wanni kun rakkoon inni fidu maali, dhibee inni fidu maali kan jedhu kan isiniif ibsu ta'a. Egaa ka viidiyoo keenya kanarraa asirratti xumureen jira. Viidiyoo itti aanutti sagantaa itti aanutti viidiyoo barsiisoo ta'an qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Egaa ka subscribe gochuun maatii naaf taha jecha like gochuun hamilee naaf taha. Viidiyoo itti aanuuf na jajjabeessa. Warri gaafii qabdan viidiyoo itti aanu irratti gaafii keessan nan laala. Gaafii keessan akkasuma yaada qabdan komentii irra naaf kaayaa ni laala. Egaa ka viidiyoo itti aanu irratti akka wal arginutti fayyaan dhabinaa fayyaa argadhaa.